السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة حركافون جرى جرتو هردوتون ميتشو توب جرتني ومتك أشتي نجيني كيسان بلادا جرتو جباتو سنين جدا متك علي نجيني كيسان بلادا عجب وما جايباتي ودي بني راسي جارتي حجي هاتي جابا هذا نقاباتي وجالتو نرد كي ولد راكاسني hanga makiyyatti yoo ilaalu sirrii miti jedha caaltuun sirriin goone maaliif jaartiin hajji sun nama gaarii taate otoo hin taane osoo sossobdee irraa fudhatte yookiin ilmoo sanis sossobdee otoo irraa fuusisiifatte caaltuu irra isii wayyaa jedhe maaliif ani tuun namittiin gurbas waa itti goote waa hundas ni beetti jechuudha. Waa nama godhuun sun bareeda yookiin gaarii jechuuf otoo hin taane eeguma goote hajjiin duras isii toluu dhabee ilmoo sanillee haga hin dhalin jedhee akkuma amma tana ofirraa baas jedhu tana. Caaltuunis irraa baasi ofirraa baas jedhee isheenis diddee jalaatis baddee bakka waa meeqa ni beektanii mana hiriyyaa isiittis galtee achiillee kadhatanii walitti deebisanii ilmoollee dhaltee akkasittiin ammallee ilmoo sanas jalaa fudhate jechuudha. Ammallee yoo argitanii raatan haganaa kana kaleessa jechuudha itti dhaqee natti deebi'ii ilmoo naa kennisiin jette jennaan birrii fidi birrii $5,000 5,000 10,000 fidi ilmoo teessii deebisaa ilmoon biyya jirti achi asii nama tanamaaf kennee asii deebisu birrii fidii jedheeni. Intala takka ta'e inni jaaladhe jedhe gaafatte jennaan daa'ima asitti namitti arabaa takkaa kennee jaartii dhalan qabdu isiin Ameerikaa deemuu feddi daa'ima isii bira jira isii yoo deemte fudhattee deemtii jedheen jechuudha. Immoo caaltuudhaan daa'imni as hin jirtu biyya jirti biyya irraa sii deebisaa mallaqa fidii jedheeni. Inni wanna jechuuf inni sobee mallaqa nyaachuuf deema asuma mallaqa fudhattee ka'eetiin daa'imatti irraa fuudhee boodallee jalaa fuudhee gurgurachuudhaaf deema jechuudha. An caaltuunni dogongortee yookiin sirri hin jirtu wanni jedheefi nama tokko irratti nama gaarii tokko irratti wal dhabani. Amma meeshaa kana haala gaariin dhattee durallee paaspoortiis illee kasiin inni dhoorgate hajjiin dhoorgate namichi tana kenneefiif jechuudha. Namichi tanatu kenneefi isima haaluma duraa sanii itti dhiyaattee meeshaa tanas funyaan qabiisa bichisiisii meeshaa xiyyaanee rakkadhee akkana jira naa baasi jettee odoo haala gaariin itti dubbatte nama baastiif jedha maali jennaan namicha funyaan qabdee lafarra oofuufeeti. Akkasii caaltuunis adeemsa hajjiin waan hajjiin jedheen san dhageettee immoo namitti immoo juriima guddoodha. Abdii namni rakkoo tana hunda keessa galchisiisee ishiidha. Akkasuma ana hajjiin garana nyaatu hajjis akkas godhu jirti tumoo jirti waan addaan xiqqoo irraa galal jedhee na fakkaata irraa baasan na fakkaata hajji irraa galal jedhee jira. Ani hajjiin hin dhibu maali jennaani waan abbaan godhate namaa deebi'a. Ammallee osoo kan inni dhiira dalagatu taate inni naamusa qabu ta'e haga feete hamtuu taatu dubartiin yoo dubartiin gariin gaafa dhiirtiin dalaganne kalaas dhiirti sun dhiirummaa waan dhiirummaa qabdu takka namatti fakkaattu maaliif callisanii wadala harreetii miti qallaban wadallee harreetu ba'aa baata jechuudha. Ba'aa baata kanaafin qallabanii nyaachisan jechuudha ba'aa baata gaarii baata. Inni wadala harreen taane wanta kan hojjetu dalagaan hojjetu maal jedhu ol deebi'eetu rafa jechuudha. Har'a kun dhukkee walirraa kaasan amma caaltuun akka kiyyatti osoo itti deebi'uu baattee daa'imuma san hordoftee karaa seeraatiinis daa'ima ofii fudhattee takka namitti tanan sossobdeetuma namitti tanaan jala deemtee haala dhooftee fiitiin irraa fudhattee irra gaariidha. Gara maraanee rakkoo amma hajjitti yoo deebite
Hajjiin duras waa itti godhe haadha sabboontuuti irraa baasee irraa hiisise jechuudha ishee kan bira geesse. Ammallee waati godhe waan ilmoo saniitu deebitee dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Waan ilmoo saniitu itti gootee deebitee maaliif nama tokko yoo itti deebi'anillee nama gaarii yaa'anii guma fedheeyyuu yooma dalagaallee dalaguu baatee waan haala gaarii yoo si waliin jiraate namni bas yoo rakkoo dandeessii beeka yoo haala gaarii jaalala yoo sii qabaate jechuudha. Hajjiin jaalala sin qabu jiruu sin qabu yaa'anii akka dhiiraatitti sin horatu hin dalagatus ol deebi'ee bahee nyaatee dhugee deemee qumaara ofii taphatu. Akkas jechuudha waan hundi arginu tuni. Wanni namitti nama kana qixxaataa itti kenniteefis waan inni hin dalaganneef hin laakiin immoo namitti hin baalageedha. Safus hin beektu. Ni beektan jechuudha asiin durallee dubartoonni inni fuudhes qiyaamama itti qabsiisaa dhattee qiyaamama itti qabsiisaa dhattee biraanitti jechuudha. Ijoolleen eenyu imaanii fi wannaan imaanii fi faawwan jechuudha. Haga ta'a akkanaa tanan goone malee haga akkanaa tanan goone immoo tuni ta'a akkuma jedhanii akka isaa wal madaaltetti dhufee fireefuma. Abdii wal fakkaatu eenyu abdii maal jedha hajji wal fakkaatutu dhufeef jechuudha. Isa fakkaattu ta'a. Yaani akkuma obboleettii isaati. Dhugumatti isuma natti fakkaatti isiinis tama akka isaa warra wal fakkaatu. Innis ilmuma balaa akkasiitii isiisin tama akka isaa santu dhufe jechuudha. Akkasii isinuu galata ansiif oolee wallaaltee aan paaspoortii sirraa siif fuudhee fi naamusa hamaan akkasitti waan baay'eetti laakiin ni arrabsitellee turan sirra dhimmitti isheenis arrabsuu qabdu. Immoo jaaltuunis giddiin waan hajjiin jedhe dhageetti beekuu hin qabdu maal jennaan hajjiin ammallee jaarsa naamusa qabu kaadaba qabu isiif hin ta'u. Isiif hin ta'u maaliif dhagaan bishaan keettus hin jiru jedhan bishaanis yoo gakkeetti dhagaan hin jiru bishaan isa keessa gadi seenu jechuudha. Bishaan keessa isaa san gadi seenu ani akkasumatti fakkaata hajjiin. Akkasuma caaltuun ammas deebitee ofitti taphatutti jirti. Carraa ofii yookiin hiree ofii osoo laallattee rizqii fi jireenya ofii osoo laallattee irra bareedaaf malee. Deebitee ammallee an wallaahi osoo caaltu ta'e sababa hajjiititti namaa miti saree waliin dhabu. Sareedhaan. Yoon bakka waliin ciisee waliin haa godhuuf taate malee maali faayidaa isaa? Abbaa manaa jechuun yaa'anii walumaan ciisota yoo taate sanii malee haga argaa jirtu faayidaa biraa hin qabaa natti fakkaata. Namni ilmuumaa fiitiis namaaf hin yaadne, namni hin dalaganne, namni kabajaa namaa hin qabne, namni maatii ofiitiin wal nama hin barsiifne yaa'anii akkamitti jaarsa kiyya jedhaniitiin waliin jiraatan jechuudha. Akkami waliin jiraatan? Wallahi mishkilaadha. Mushkila kebiira. Waliin jiraachuu hin danda'an. Ana akka mataa kiyyaatti jiraachuu hin danda'u waliin. Osoo ana taate jechuu kooti. Maaliif namni waan takka yoo yaani rabbiin waa hunda tolchee nama uumu. Takka yoo haalli hamaa ta'e nama dalagatu ta'e nama dalaganne sanuu ta'e haalli